Mystery 2. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni dareetuun marti keessan guyyaa har'aa akkamittiin DV ittiin guutuu dandeenyu yookiin immoo DV ulaagaa nu barbaachisu ulaagaan USin baasiraa dhufe maal fayyada ulaagaa kana guuttadhaa DV keessan jedhanii waan nu baasaniif ulaagaa 10 kana hin guuttan taanaan yookiin tokkosaa bira darbitu taanaan DVin keessan disqualifier ta'uu ni danda'a waan ta'eef ulaagaan kun maal akka ta'e guutummaan guututti wanta nuun baay'ee waan isinitti himuudhaaf ana wajjin tura. Tole kallattiidhumaanuu DVin kun yoom jalqabee yoom dhuma jechuudhaaf otoo namarraa hin gaafatin yookiin immoo online irraa baruu barbaaddan shum kana maal gootu DV Lottery 2026 registration start jettanii start jettanii gaafa search gootan maal isinii dhufa jechaadha. October 2 2024 isiniin jedha argitanii kan jechuun maal jechuudha October 2 jalqaba kana jechuun akka keenyatti fulbaana 22 jalqaba jechaadha. Fulbaana 22 jalqabee haga yoomitti kun jalqaba isaati jechaadha. Haga yoomitti yoo jetta shun kana duukan dhuftanii start shiyetu indi jettanii search gootu keessatti googiliidhuma keessan irratti jechaadha. Browseriin ta'e tokko irratti kun immoo gaafa search gootan kana isinii dhufa jechaadha. Online gubbaarratti November 5 jechaadha. Kana jechuun onkololeessa naannoo 20 wayii jechaadha. Naannoo onkololeessa 26 akkababii naannaadhuma sanatti November 5 dhuma jechaadha. Yeroo naan immoo record gana isinii godhu kanatti meeqadha jechaadha October 3 jechaadha. October 3 2024 hundumti keessan otoo nama hin gaafatin eenyumayyuu otoo hin gaafatin karaa garanaatiin maal gochuu dandeessu argachuu ni dandeessu jechaadha. Amma kallattiidhumaanuu gara DV Lottery tips sanatti isin geessaa jechaadha. Yeroo sana isas baruu yoo barbaaddan immoo maal gootu 10 jettanii 10 tips for the 2020 yaa 16 isaan baane tokkuma seerisa waan ta'eef diversity visa lottery jettu irratti search gaafa gootan gara kamitti isin geessa gara tippi sanatti isin geessa jechaadha. Sanaafuu tippi sana kun iddoo kana jirtu websaayitiin kun kana jechaadha .gov irratti argitanii .gov shidhumaa kanarratti shirratti maal gootu kilik gootu jechaadha. Gaafa kilik gootan gara kamitti isin geessa gara websaayitii isaaniitti isin geessa jechaadha. Kanaafuu wantoota 10 kana ulaagaan 10 kana waan isinitti himuuf cadhisaatii na dhaggeeffadhaa. 10 tips for applying of DV 2025 kun seeradha waan ta'eef ammaaf garuu 2026 irratti isarratti jedhaati yaadaan fudhadhaa. Kanaafuu wanta isin irraanfachuu hin qabne tippii isaan kana 10 yoo sirriitti bartan DV Lottery carraan isin fudhatama argattan guutummaan guutuutti dhibbatti hin ta'a jechaadha. Kana jechuun dhibbatti hin argattu osoo hin taane seera kana guuttanii DVin kun isinii bahaa jechaadha. Kun seera waliigala addunyaa kanaatiif irra jirudha waan ta'eef kanaafuu kan isin irraanfanne kun iddoo kana ishii mul'attu kana ishiin kun http://dvprogram.state.gov ni jedhu kun seeraan jechaadha. Kanaafuu kallattiidhumaanuu gara qajeelfama isaatti haceena. Tip 1 kana isin ingiliffa isaatiin isin dubbifachuu dandeessu isiniin dhaabaddoo kanarratti isin dubbifachuu ni dandeessu an kallattiidhumaanuu hikkasaan isinitti hima jechaadha. Tokkoffaa maal gochuu qabdu read the instructionii dubbisuu qabdu instruction isaan kanaa jechaadha. Instruction isaan kan erga dubbiftanii fakkeenyaaf otoo nama dvprogram.state.gov qofarratti argachuu dandeechuudha. Amma kana kilik godhu gara kanatti nageessaa jechaadha. Argitanii gara kanatti nageessa amma banameera jechaadha. DV Lotteriin keenya banameera. Namoonni kamiyyuu idduma teessanitti lafa jirtanitti bilbiluma isin harka jiruun tola guuttachuu ni dandeessu jechaadha. Seera isaa yoo eegdan fakkeenyaaf isaan kana yoo dubbistan ta'e DV Lottery kana read the instructions jedhu dirqama instruction sana kana dubbifachuu qabdu jechaadha. Argitanii asitti jira innu DV Lottery Oktoobarii kun iddoo kanatti Oktoobar 2 jalqabaa hanga Noovembarii 5tti tura jechaadha. Yeroo sana qofa maal gochuu dandeessu kan galchuun danda'amu jechaadha.
Kanaaf isa kana erga dubbiftanii maal godhaa kun qajeelfama DV jechaadha. Argitanii qajeelfama isaa asirraa dubbisuu dandeessu jechuun anu isinitti hima. Inni kun immoo adeemsa footoo keessan suura keessan kun viidiyoo of dandeenyaan hojjedha rakkoon qabu. Waa'ee suura keessan akkamitti suura kamtu fudhatama fakkeenyaaf amma waa'ee suura isaan kana yoo argitan jarreen kan amma suura fudhatama qabu suura akkasiiti jechaadha. Kun amma laala warreen fuula isaanii akkas godhatan jiru waan ta'eef isaan kunniin akkas yoo godhatan malee gurri yoo mul'ate malee mormi keessan yoo jallate fuulli keessan yoo jallate yookiin duubni keessan gaaddidduu jiraatu fudhataman argatu. Fakkeenyaaf amma isaan kana yoo ilaaltan amma inni kun ni jalqabaa kun qulqulluudha baay'ee tola kun amma dimimmisaadha. Kun immoo kalardiidha. Ishiin kun immoo fudhatama qabdi. Inni kun immoo inni gurraachi duubni isaa gurraacha kun immoo yookiin gaaddidduu isaati. Isaan kunniin fudhatama hin qaban jechaadha. Kanaafuu guutummaan guutuutti isiniin hojjedha. Ammaaf garuu gara qajeelfama kurnan sana waan baruu qabdanittan isin geessaa. Tole tokkoffaan maal godhaa dubbisuu restraakshinii sana guutuudha. Inni lammaffaan tippiin inni lammaffaan immoo only on USA government website. Kana jechuun governmentii yookiin immoo websaayitii USA malee kan biraa kan fayyadamne jechaadha. Inni kan sobaa jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha dhumni isaa .gov kun iddoo kanatti argitanii. .gov ishii jettu qofa dootii yoo qabaate .gov kan jedhu qofa yoo qabaate DV'n keessan fudhatama argataa jechaadha. Gara tip 3tti. Tole tip 3 immoo maal jedhaa go to gov website isaan kana ishii kana click gochuudhaan jechaadha. Website isaa rakkoon qabu kana yoo barbaadan description isin jala isinii kaa description jala qaxxanii argachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo telegiraamii kun iddoo kana dareetuu telegram kan jedhu kana irratti waan barbaadan dhaxanii groupiinis waan jiru waan barbaadan yaada barbaadan dhiyeeffachuudhaan discuss gochuu dandeenya wajjin haasa'uu dandeenya. Wanta si rakkise telegram irratti caalatti waan haasa'uuf achitti kottaan nutti dabalama. Kanaafuu ammaaf gara sadaffaa keenyatti hadeebnu. Kanaafuu maal gochuu qabdu gaafa DV guutan websaayitii kana malee kan biraa irratti guutuun sobaadha jechaadha. Kanaafuu yookiin immoo dvprogram.state.gov ishii jettu duwwaa irratti guuchuun submit gochuu qabdu. Gaafa ishii kana click gootan eessatti isin geessaa gara iddoo kanaatti isin geessaa jechaadha. Iddoo kanatti gaafa isin geessu ishii begin enter ishii jettu argitanii begin ishii enter jettu gaafa click gootan maal isin geessa akkaataa kamiin DV akka itti guutan isin geessaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma akkamitti akka guutan immoo tokko tokko isaa isinitti hima. Inni kun immoo akkaataa itti guutan waan ta'eef wajjin kanum koo guutaa isinitti nan agarsiisaa viidiyoo kan biraa irratti jechaadha. Amma kallattii dhumaanuu kurnan sana qofa irratti xiyyeeffadha waan ta'eef jechaadha. Gara tippii afuraffaatti hin ceenaa there is no fee to enter. Kana jechuun maal jechuudha? Qarshiidhaan galchuun hin jiru tola jechaadha. DV'n tola yookiin carraadha. Carraadha malee maal jedhaa sitti yoo dubbistan ta'e koottaa akkas goonaa. Claim to improve your chance if you pay them. Argitanii birrii yoo nuyi isaaniif kaffalli koottaa birrii nuu kaffalaa jedhanii kan gowwoomsan jiru. Birrii koottaa kaffalaa birrii ammanaanii birrii ammanaan kaffalaa emailii garaagaraa irratti websaayitii garaagaraa irratti dubbatanii akka biyyoota garaagaraatti jechaadha. Waan fudhataniif isaan kana hin amanina kana qofa irratti birrii hin qabu kun toladha jedhanii tippiin afuraffaa waa'ee maalii haasaa waa'ee tola qofa haasaa jechaadha. Gara tippii shanaffaatti. Kana qajeelfama kana yoo dubbistan at least 6 months jedhaaf maaltu suurri keessan footoon keessan footoo isin kaatan fakkeenyaaf seera footoo isiniin kaachitti jira waan ta'eef footoon isin kaatan kun kan waggaa kanaan ta'u kan waggaa lamaan kanaan ta'u kan waggaa sadan kanaan ta'u kan ji'a torbaffaa irratti kaatan illee ta'u jechaadha. Yoo xiqqaate ji'a jahaas ta'uu qaba jechaadha. Maaliif yoo akkasiin gootan taanaan bakka oma isin jalaa bada disqualified kun akkuma argitan kana disqualified isin jalaa ta'a jechaadha. Fudhataman argatuun badee jechaadha. Kanaafuu maaliif jijjiiramsi qaamaa wantoonni garaagaraa waan nurratti uumamaniif jechaadha. Kanaaf inni jaaffaa gara tippii gara jaaffaatti hadeema. Only submit one enter per person jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko al tokko qofa yookiin waggaa tokko keessatti kan danda'amu al tokko qofa maal gochuu kan danda'a submit gochuu danda'a yookiin DV sana filachuu carraan tokkuma jechaadha. Carraa tokko qabda jechaadha DV. Lamaffaarra deddeebitee yoo yaalta ta'e maal ta'a disqualified si jalaa ta'a jechaadha. Amma guutanii boorsa maqaa kodoo gore qubee kodoo gore na jalaa guutameera kana deebiin sirreeffadhe yoo jettan maal sin jalaa ta'a jechaadha disqualified isin jalaa ta'a jechaadha. Tole kallattii dhumaanuu gara tippii torbaatti. Gara tippii
dhufaatti otoo hin ciniin dura hamma kana dhaggeeffattanii warreen subscribe like hin goone dafaamuma like subscribe gochuu hin dagatina. Tole tippiin torbaffamaa jira remember to list your spouse and all unmarried children under the age of 21 in your application. Kan jechuun inni torbaffaan kun immoo ijoolleewwan qabdan umuriin isaanii yookiin 21 ta'uu danda'a. Kan maatis garagara hubadhaa. Maatii warri maatiidhaan guutanis foormiin of danda'e jira waan ta'eef jechaadha. Maatiidhaan guutu yoo ta'e ijoollee keessan yoo deemuudhaa baatanillee travel they will not be traveling or immigrating with you. Yoo si faana illee deemuu baatan isaan kun ijoolleen kee yoo deemuu baatan ijoollee 5 qabdu ta'e 5 jedhii barreessi. Yoo hamma qabdu sana maal godhi list godhi jechaadha barreessi jechaadha kanadha akkan dogoggorree jechaadha. Kanaafuu gara tippii meeqaffaatti ceenoma gara tippii 8ffaatti. Tippiin 8ffaa keep your unique confirmation number. Kana jechuun May keessatti waan ba'uuf. Kun amma kana jechuun May jechuun gara caamsaa keessatti fakkaata. Caamsaa keessa jechuun amma maalirra jirra amma fulbaana kana keessa waan jiru ji'a 6 booda hin baalo toriin kun deebi'ee waan dhufuuf maalin argachtaa unique confirmation keetiin qofa argachuu dandeessa jechaadha. Akkamitti argattaanis maal gooteet argattaa DV akkuma dur jalqaba isinitti himaa ture dvprogram.state.gov keessa galtee maal gochuu dandeessa argachuu dandeessa maal confirmation number kee jechaadha. Yeroo namni DV tokko guuttatu confirmationiin argachuun isaa dirqama jechaadha. Confirmationii yoo si jalaa bade yoo si danda'ame bara isaa fi umurii kee fi guyyaa sana qabadhu jechaadha. Maaliif deebitee ittiin argachuudhaaf carraasa kana qabda jechaadha. Maaliif namoonni baay'een kana waan rakkatanii fi erga argatanii waa'ee baraa irratti hubachiisa waa tokkoon sinii kenna yeroo DV guuttan immoo bara akka biyya keenyaatti hin guutamu waan ta'eef of eeggannoo godhadha. Akka biyya keenyaatti hin guutamu akka biyya Gregorian calendariitti guutama. Isas akkamitti akka sirreessu akka dandeenyu Gregorian calendariin yeroo baay'ee namoonni tokko dogoggora maalii uumu guyyaa fi ji'a qofa jijjiiranii otoo bara hin jijjiirin hafu jechaadha. Kana wal jira yookiin immoo bara qofa waggaa 8 qofatti dabalanii guyyaa fi immoo ji'icha immoo hin jijjiiran. Maaliif guyyaan xiqqoo waan wal dursuuf applicationii of danda'e software of danda'e jira waan ta'eef software bareedaa isa sakaan isin irratti nima yeroo guunnu yeroo sana hunduma isaa akkaataa ofii keenyaatiin footoo kaanee ofii keenyaatiin akkamitti yoo saayizii isaallee xiqqeessuu akka dandeenyu rakkinni jiru hunda yoo isinitti nima waan ta'eef kanaafuu unique number keessanitti adeemnu gara unique number keessanii maal godhaa kaawwadhaa jechaadha. Kanaaf tipbii 9ffaatti hajeen. Tipbiin 9ffaan maal jedhaa select will you made in kana keessa yookiin caamsaa sana keessatti waan selectioniin sun waan uumamuuf websaayitii kana qofa irratti jechaadha argitanii. Websaayitii ishii kana qofa irratti websaayitii isa kana fudhachuudhaan qofa carraa keessan ilaaluu dandeessu jechaadha. Imeelii garagaraatiin xalayaa garagaraatiin imeelii garagaraatiin gara keessan yoo dhufe isaan kunniin maal jedhaa scam. Isaan kunniin hin ta'anii jecha warra sobanii birrii isin jalaa fudhatan warra isin gowwoomsanii jechaan. Kanaafuu isaan hin amanina jechaadha. Gara tippii isa dhumaa irratti dhufeera. Tippiin isa dhumaa immoo maal remember select yoo selector taate does not guarantee you to an interview or a visa. Kana jechuun hubadhaa DV argatte DV sii ba'e jechuun ni deemta jechuu miti. Maaliif yoo argitan ta'e carraan baay'ee namoota baay'eedhaaf ba'ee yeroo isaan karaatti hafan jira. Maaliif ulaagaa guutamuu malotoo hin guutiin haala baraa irratti fakkeenyaaf yeroo irratti yeroo dogoggoruudhaan bara dogoggoruudhaan guyyaa dogoggoruudhaan dookumentii kan kutaa 8 faana wal jala darbuudhaan umurii isaanii wal jala dabarsuudhaan yerootti namoonni umurii isaa waggaa 22 yerootti 30 yerootti 40 yeroo 45 deemullee sobanii jechaadha. Wal keessa kana rakkoo maaltu fida rakkoo otoo informationii kana hin qabaatiin warreen guutanidha jechaadha. Kanaafuu gaaffii qabdan hundumaafuu komentii jalatti barreessuun kanaaf hiriyoota keessan share gochuun akka hin daganne kanaafuu isaan kurnan kana kaseera isaan kurnan kana kabajaati waan guutamuu malu guutuu ni dandeessu amma jalqabameera jechaadha. Kanaafuu tippiin isaan kun kanadha. Telegiraamii keenya barbaadan dareetuuf join gochuu akka hin daganne yooyyaa
nagaan oolaa isiniin jedha. Viidiyoo eessattaanutti viidiyoo bareedaa qabadhee isiniifan dhiyaadha. Wajjin DV hin guunnaa akkamitti guutuu akka dandeenyu tokko seera isaanii eegnee adeemsa eegnee DV akkamitti guutuu akka dandeenyuun kutaa eessattaanuu keessatti waan wal arginuuf stay tuned. Bye for now. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.